Fagoo kanarraa dhufee sa'a dheeraa kan walii obsee hoggaa taa'u hagam takka hawaasa kabajamaa akka ta'e hawaasa naamusa qabu akka ta'e hawaasa dhimma isaatiin dhimma akka ta'e kan agarsiisu waan ta'eef hedduu galatoomaa. Isitti nyaggareessu galee gaddaafii suuraa haasayaa ture har'a waan gammachiisanii waa'ee hawaasummaa irratti dubbachuu barbaada. Gaafa siyaasaa isin dhagaa'uu dandeessu. Amma dura gaafa dhufee isin lolee deemanii isin lolee ni deemu. Afaan barachuu qabdan, dalagachuu qabdan dhiigee. Har'a murteessuu duratti akkamii ijoolleen sun afaan baratte moo dalagaa qabatte moo jennaan hundi afaan baratte dalagaa qabatte afaan biraatu itti dabalatee naan jedhan. I'm proud of you. Gaafa akkas jedhu sitti fakkuu miti. Dhiigni keessa isin galchuudhaaf akka isin aartanii akka beekanii yoo kanatti aartan taate morma isa ba'uu qabnaa isa qaaneessuu qabnaa jettanii dalaguu keessatti naqqaan isin namoonsa jechuudha. Maaliif yeroo akkatti biyyaabaan illee hin hamne baranaa kana hunda bishaan kana hunda qaxxaamurtanii of gabaatan biyya kanatti jira waan mala maartan barnootaa fi dalagaa lammiin teenya hoggaa biyyarraa karaa hedduu karaa rakkoo hedduu hoggaa baatu wanni isaanirraa eenyu wanni hayyoo qabbasirraa eega wanni galmisirraa eega wanni anis uummata bakka bu'ee sirraa eegu waan nama barnootaa fi dalagaa lamaanii uumamuu isaan maali biyya itti dhalatan san keessatti biyya san fakkaachuu danda'u aadaa balada biyya sanii afaan biyya sanii haala jireenya biyya sanii barachuun asirraa eegaa jiru. Oromiyaa irraa dhuftan Itoophiyaa irraa dhuftan eegaa qabtan booda eenyummaa itti dhalatan san irraa hunda osoo ta'in eenyummaa biyyattii dhuftanii san immoo uffachuu goommachuu danda'uu danda'u. Maaliif hawaasa kana wajjin jiraattan, hawaasa kana wajjin nyaattan, hawaasa kana wajjin dalagan. Jireenya keessan keessatti milkaa'uu yoo barbaaddan taate afaan keessan afaan biyya kanaa barachuun aadaa biyya kanaa barachuun barnoota idilee barachuun barnoota immoo barnoota dalagaa nama argamsiisuu danda'u barachuun murteessaadha jechuudha. Isin qofaanii miti kan lolaa ture. Bakkaan dhaqe hunda keessattuu bikka dargaggeessii baay'atu. Kanan dubbanne maaliifi galaanni biyya faranjii kuni osoo ati hin beekne si kofalchiisaatuma siin kuta. Haawee guddaa anni beektanii osoo dargii yoo itti seente waggaa ati garagaltu biyya biraatiin si baasee jira. Kanaaf yeroo Faransaay barnoota keessatti cimtanii afaanii cimtanii har'a akkaan isin hin lolle dhagootanii akkaan isin faarsuu fi isin hin boonne godhuu keessaniif ammallee galatoomaa gara fuuldurallee jabaadhaan isin hin jira. Isin qofaa miti akka biyyaattis biyyi keenya leencalloota akka riisoors uumamaa qabdi. Alafa jalaa ka lafa gubbaadhaa albuudaaf biqiltuu san qofaa miti garuu riisoorsii. Ilma namaati. Ilmi namaa biyya tokko takka baadha takka makiina baabaattatu. Biyyi takka lammiilee isii yoo barsiifate barnoota tiyoorii xiqqaa kan qofa osoo hin ta'in barnoota ogummaa gaarii yoo barsiifatte ilmaan siisu biyya san keessatti misooma guddisan. Biyya san irraa yoo bayan dalagatanii leencalloo biyyatti ergan. Doolaara biyyi irra qabshoo itti kana biyyaa bituu danda'an jechuudha. Yeroo hedduu kan wayii waan ijoolleen keenya fakkeenyaaf biyya saawutii keessa gara miliyoona tokkootti jiran Qatar, Emirates biyyoota adda addaa keessatti namni keenya hedduu jiru miliyoonotaan jiru. Garuu immoo hojjettoota biyya sana hojjetan biyyoota sana keessa hojjetan keessaa kaffaltiin gadaanaan kan kennamu nama keenyaaf waa'ee maaliif akka ta'e beekani tokko afaan biyya sanii hin beeknu bahachuu galeessa yoo ta'e afaan arabaa hin beeknu
Awurooppaa yookaan dhufne French yookiin Ingilish hin beekne. Tokko afaan hin beekne. Lammaffaa barnoonni nu barannus barnoota qabatamaa miti jechuudha. Ijoolleen ta'e biyyoota Arabaatti wanti rakkatanii wanti miidhamanii ogummaa gaarii osoo hin barsiisin afaan keessatti osoo hin barsiisin waan dhaqaniif tajaajila gahaa warra isaan qaxaruuf hin kennuu hin dandeenye mirgaaf dantaa illee eegsisuu hin dandeenye. Ollaan ta'e biyya namarraa nu biyyi keeyyaa kun yoo laaltan barnoonni isaanii keessattuu karaa ogummaatiin baay'ee cimaa. Isa qofa osoo hin ta'in afaan Ingilizii waan dubbataniif hedduu barbaadamoodha. Jarman kun amma kumaatama fudhachuudha walii galtee jirti jechuudha. Gufuu qofa miti ta'e kaffaltii lammii biyyaatiin walqixa akkasuma ni argachuu danda'eera. Maaliif kana isin jedha? Akka mootummaan biyya sanitti hawaasnis ilmoo isaa waggaa barsiisu waan gabayaan addunyaa barbaadu ogummaa gama fayyaa fa'a ogummaa qabatamaa barsiisu. Lammaffaa ijoollee fi waan namni biyya alaa deemee hin dalagatiin jechuu dandeenya. Qabeenyi biyya sanii lolli daaraa godhee dhiisi gaamuma dhagayatu nama kumaatamaan dargaggeessi kumaatamaan gara hojii seenu kana hojiitti bobbaasuu qaxaruu hin danda'u. Kanaaf dhimmas ekspoortii human resources dhimma namaa ekspoortii godhuun hojjetaa ekspoortii godhuun biyyoota alaatti erguun dirqama nu fayyadaaf. Garuu nama keenya biyya alaa dhaqee akka gabroomu osoo ta'in biyya alaa dhaqee midhaa gaariidhaan mirgi isaa kabajamee akka dalagatu gochuu danda'u. Maaliif jedhu darbee isin warri as jirtan kun dhuftanii amma lamaa sadii bu'ii dalagachuu rakkoo qabu. Amma isa rakkoo qabu. Amma shangoota garuu afaan keessa wayyeeffattanii afaan biyyaa barattanii barnoota ogummaa keessanii barattanii hojii profeeshinaala dalagu yookiin immoo daldala mataa keessanii small business dalagachuu hin ta'uu qabu. Yookaan qaxarameetu waan walitti qaale yoo qaxee taate jireenyi biyya barattiidhaa osoo ati argin saayikala keessa seensaa jechuudha. Kanaaf wanni itti aanee hojjechuu qabdan akka dhiisamaa seetan wanni itti aanee hojjechuu qabdan yeroo Firaansaa wanni itti aanee hojjechuu qabdan amma namoota sadii jirtan afaan barattanii jirtan dalagaa seentanii jirtan fuula keessan irraa waan dabalamu moonaa isin irraa kutu kan dura haala isin irraa kutu bakki yoo ta'in usuma bisas fa'i kanaan moontarii immoo nu gaagreedha ammoo maal onni jaa ogummaa fakkeenyaaf ogummaa sibiila keessa jiraatan ogummaa sirriitti barnoota dabalataa leenjii dabalataa fudhachuu har'atti yoo yuuma 50 sa'aatiin isin qabalan amaddu 70 galuudhaaf carraaqqachuu elektirooniksii keessaas yoo jiraatan fayyaa keessaas yoo jiraatan har'a health assistant yoo taate gara register nursing hojjechuu register nurse yoo taate oksuma dabalachaa hojjechuu carraaqqachuu jabaachuu maaliif yoo rabbiin nu jiraachisee biyya sanii jiraachise amma diinam booda biyya ta'e uffata akka isin bakki godhanii batamu jechuudha. Amma diinam booda dheeyitanii ofiyyoo warra lafa kadhatu osoo hin ta'in warra qabeenya keessanii dhaqee hayyoo abboon mana ijaaru qofa osoo hin taane daldala tokko warshaa tokko banee obboleeyyan teessan dubiiddan teessan bu'ata ta'e hafaniif carraa hojii warra humna taatanii barbaadu jechuudha. Walii galta jooli. Siyaasa hedduu as wayii lafaa eeggaddaas. Akeekni qabsoo altmeetu. Yoo malagaa sirraa kaafnee jallaa keenya takkaa qajeelsinee takkaa cabsinee sirna dimokiraasii akka dhaabnes waggaa kubbute eegsaa jireenya namaa fooyyessuu jechuudha. It's about improving quality of life. Quality of life waggaa kenna gama fayyaatiin, gama soorataatiin, gama mana keessa galaniitiin. Kana hunda gochuudhaan immoo maali? Dhaloonni lafaa dhufu. Dhaloonni lafaa dhufu yeroodhaa gama yerootti barnootaan, ogummaan, naamusaan guddisaan deemu. Hundatti waan namoota beekanii. Immigrant akka baqataan kun biyya hedduutti beekaan beeka. Yeroo keessatti Ameerikaa keessatti. Namni keenya xiqqaadha kan akkaan beekamu. Gama naamusaatiin akka gaarii jiru. Gama barnootaatiin jabaachaa deemaa jiru. Amma immoo galii qabu.
daun berbada, itu ditinggalkan dah. Wanita itu ditinggal. Mari ni, alasan mereka udah seminggu tu, umat ini dua kamu jaga desi ni dua tu yang dua kamu, orang namus kamu, orang berdosa ni cuma, orang dalam ni cuma, orang barang tu koi abu bercakap, tahu lo mereka, apa tu cuma kita yang buat, bawani tu berday tu, anak bukan, tengger bukan, impal bukan. Akai sing nabos na wali ba ubi nabos tani itu kalau toma gara dulu rasa nabos tani kaki tangan kamu kalau toma karena rasi siapa orang sini dewane isi buka baciti manabu cerah gapi dewi tu sini kan aye kalau toma ufan dah kita selu amma namun harga bahasa nira gafi dewi fuda Dubartii rice, dhiira rice, naawwatni gaafii gaafachuu barbaadu. Tokko Faaruq Ibrahim. Amma faarfisa lafan. Swam jadi kan, namni kana dhufu qaba. Akam naga waltani hawaasa ke baga wala karre baga naga waltani mali joa isma me kufani mutum disali agara domani ulfata mali akka hawaasa biyya kanaatti keessanam tokko komii asirraa qaburraa takkanaa deebiftee jirta kagurra michirraa san isin hafte akka hawaasa kanaatti isin hafte komii isin qaanatti biyyatti illee akka hawaasa gurgurtti illee sirraa qabu bara 2018 namoonni hedduun jiranii situ dhufa jennee ganama baanee halkan asii galle dammaqaa fi Jaafar turuun dhufa Jaafar Ali Gaafsan lachuu ammaa yeroo kanarraa dhufanii gaafsa gaafa akkoo hidhaa baatee dhuftu hawaasni kun gaafii seeraa gaafii sirraa qaba hawwitee qaba dheebutee qaba hawaasa kana hagu nurra kukuufteetuma garba dubbaatiin baatee jalaalitta hawaasni kun gaafsa walitti bu'e ammallee har'allee nu keessa rakkootu jira hawaasni gaafa san sirratti wal dhabe maqaa keetiin hawaasni Faransaan kun wal dhabu gaarii miti siifillee nuufillee gaarii miti hawaasni keenya gaafsan irraa faffachan gaafa hidhaa baatee dhuftee har'allee baranallee homasatti nutti deebi'e ati hin beekta waa'ee galmaa irratti galma lamatu qaban galmi qabame kun hawaasni kun kafaluuf ta'a akka galma lachuutu inni kun osoo nuti jaarsa qabnaa koominitii qabnaa haalaaf turre haa jabaattulle jaarsa biyyaa qabnaa sheeka qabnaa qeesii qabnaa keessatti maaliif wanti kun nutti deddeebitii maaliif hawaasa keenya kaasii diiguu taatii hawaasni keenya sababa keetiin maaliif wal dhabaa gaafii kanatti jedhu qaba waa'ee barana ta'errallee kabara darreerraallee ati ni beekta ani nama siyaasaatii miti siyaasaa biyyaa irraa osoo hin ta'in ammatti bakka jiraannu kanatti yoo fayyaa qabaannee waliin nagaan jiraanne jaalalaadhaan akka sirra dhufu kanatti yoo jiraanne bareedna hawaasni kun hundi bakka bakka irraa kan dhufeef jaalalateetti garuu carraa kana carraa hawaasni kun waliin jiraachuu dhabuun kun sababa ta'e ta'uu qabuu jedhama waan jedhullee barbaadu biyya aye asite Muhammad Umar ilmu kaki Ashraf Gabasirra duba tahu sana aye namoota sadii kan akkanne Muhammad Ashraf gama sinam tokko kenne isini kenna naawusa nama mara waliin kennu walii oofsu
Gaafii keessa waan gaafatame dandeebina. Sagaleen jenna kamu. Ani wanni si gaafachuu barbaadu waantota tokko nama tokkoffaa. Sagaleen dhagamu. Ayyee wanni si gaafachuu barbaadu tokkoffaa abbootiin teenya warri qabsaa'ota durii Oromiyaa bilisa baatee hin hundeessinatanii turanii amma wanni sun haalataan waan jijjiirame fakkaata atillee xiqqoo gara Itoophiyaa bareessii kanatti yaadde na fakkaata wanni sun akkamii ammallee Oromiyaan bilisa bahuu dandeetti akkaataa haala qabatama naannoo san jiruutiin yoo maal goone bilisa bahuu dandeetti moo yeroo hundayyuu uummata kanaa waliin booyaa jiraannaa siin jechuu barbaada. Kabira wanni si gaafachuu barbaadu waa'ee dukkana innillee waa'ee baddaa baalee. Waa'ee baddaa baalee yoo dubbanne uummanni keenya riirattee aanaa daabbaa walakkaa dabalatee lafa isaanii irraa buqqa'uu jira. Sababbiin buqqa'aa jiruuf sababa jeedalaati. Obboleeyyan teenya jeedala hanqattee haga 2017 dhumarratti buqqaatan jedhaniiranii humna gahaa qabnaa isin buqqifnaa jedhaniiranii fakkeenyaaf aanaa riraa ati midhattee argiteerta kana fakkaate naannoo sanitti uummanni hedduu tokko beekamaadha. Uummanni keenya naannoo sanii buqqa'ee gara gammoojjiitti gala suniyyuu gammoojjii saniyyuu akka filannootti hin kenneef hin tolchineef haga bara 2017 dirqama qaatan jedhaniiranii waa'ee badhaadhaalee kun maaliif waa'een abbootii teennaa lubbuun obboleeyyan teennaa badhaadhaalee keessa jiraattu maaliif jeedalaa gattaate uummanni keenya jeedala saniin waliin usuu uummanni kun aangootti hin dhufin waggaa dheeraadhaaf jeedala san waliin jiraataa turan. Meebi jeedala adiru turte uummata keenya naannoo san isu duraa. Atillee waan kanarra waan dubbatu uumaa baay'een argine garuu haga 2017 dhumarratti uummanni sun akka achi buqqa'u yoo dhiqqaate hiriira qofa keessa abbaa warraa 600 ta'a. Aanaa daabbaa yoo itti dabalate gara 1000 ta'a. Namni abbaa warraa 1000 kun ijoollee baay'ee of jalaa qaba. Kana maal gochuu dandeenya? Akkamitti sagalee uummanni kunniin nu ta'uu dandeenye? Baaleedhaan biyyiin Oromiyaa maaliidhaan baalee mul'isan wanti itti deddeebi'anii mul'isuuf uummata keenya nyaachuudhaaf fakkeenyaaf nama achi dhalate nama jeedala sanii waliin meebi oolaa gaadhaan hiriyaatiin guddan kanaafuu waa'ee kana sarara diimaadhaan akka nu barreessitee sirriitti miidiyaalee irra nu dubbatu barbaanna uummanni keenya qorra baddaa san keessaa ka'ee halkan takka buluu hin danda'u olota 500 nama qabu jira kanaafuu waa'een kun sirriitti irraa kan nu dubbattu si barbaanna yoo barbaachisaa ta'e hiriira bilbiltee gaafachuu dandeetta aanoti adaabbaa Dari baddaa jiran gaafachuu dandeetta galatoomii waan kana sirriin nu qabadhu adaraa si taa ta'u siin jedha waa'ee uummata baddaa baalee galatooma. Haasaa keessan daqiiqaa lama nu godhate nu gaggabaabsa. Galatoomii Galatoomii dura ganagaa waliin gaafii ani si gaafadhu qabsoo amma dura deemsame keessatti haala guddatti qabsooytee waan dalagamu hunda waan dandeessu dalagee jirata. Saniin alatti qabsoo kana fuutaniitti geessitanii uummata isaaniif hin malletti eegataniidhaan booda wanni hedduun uumame waan uumame san booda atis waan uumame hedduutu. Wanni kun amma wanni lafaa kaatee isaa kana eegamaniidhaaf baate booda dubbadhu yookaan immoo waan kana keessatti calliseetti ilaaluu barbaade eegalte booda amma lafaa kaatee dhuma waan akkanaatti yoo kaate gaafii biyya personaalii fudhatee wanni nan si gaafadhu amma gaafa amma kaatu kana tarsiimuu fi yaadni lafa kaahame tarsiimuu fi yaadni lafa kaahamee badii amma dura uumame sanitti akka itti deebine yookaan namoota uummata Oromootiif yookaan uummata saba kanaaf hin madaalan jettanii qabsoo keenya fudhatanii aangoo qabatan san itti deebitanii isaanii loluuf kaatan amma
waan sanitti akka deebine maaltu tarsiimoo fi yaadni kaayamee kan nuti beenee itti hirmaachuu dandeenyu wanni jiru sun ifaa akka nu ta'u barbaadna takkaffaa gaafii biyya sanii qabatama mootummaa kana wajjin jijjiirama fiduudhaaf yookaan immoo isin jijjiiruudhaaf haalli isin kalkuleeshin isin gootanii socho'uu jirtan maaliif kana hubannee nutis isin wajjin hirmaachuu akka hin dandeenye yookaan akkuma amma duraa san taate jechuudha. Gaafii kana waliin kaaseef biyyoota akka ABO, mootummaa, faannoo, dargaggoota gaangestarii itti heddummaate. Fakkeenyaaf biyyi keenya 2016 dura waan jiruu fi amma immoo daranuu waan hedduutu ibidda hedduutu qabatee jira waan ta'eef uummata kana wajjin kana hunda wajjin akkamiin fal'aansoo seenuuf qophoofteetii yookaan nutis mari'achuus dhufte waan jiru gaafii kiyya. Kanumaa immoo yaada kiyya gaafa masaraa mootummaatti affeeramtee taa'amman bayyana fa'aa hojii affeeraa sadarkaa hafte galgala san wanni uumame sun shakkii kiyyaan siima wanta beekeessii fi kan mootummaadhaa የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን የኢትዮጵያ የበላይነት እንገነባለን ዋንጭ ወሰን ከይሰት ሞ ይፈማ ኢሳን የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን ጃኒ ሲሃሶን አቲሞ ኦሮሞ ዱራኑ ሀቀቀባ እኩልነትን እንጂ የኦሮሞን የበላይነት ለመገንባት አይደለም የተንቀሳቀስ ነው ወኒ ጀትሱን አንገም ዱጋዳ ጃ ገብቶ ኤኙ ማሜ Ayer Tokkoffaa bakka rabbiinsi baasee wal agarre lammaffaa immoo waan jechuu barbaadu nama gabaabaa tokkoffaa tokko uummanni hanqina baajataatiin xiqqoo rakkina qaba. Laayinii kanarratti akkuma namni marti argu hanqina baajataatiin kanaafuu osoo akka yuutuubii isaa kana osoo akka dhigoonna jettu jechuudha hawaasarra naannoo sun deemaa jirtu kana otoo kan qalate uummanni kanaafuu isarratti illee otoo dhiyaatee jettee sila hanqinni baajata isaa sini wanta jelafi tokko isa gaafi lammaffaa immoo qabsoon gaggeeffamaa jiru kun otoo hayyootaan deeggaramee jechuun hayyoonni keenya uumamee dhanillee isaan haa jedhamu fakkeenyaaf waggaa ja'an kana waan baay'ee jechaa turan miidiyaa adda addaa irratti garii godhamatu san ilaalu otoo ammoo hayyootaan deeggamee gurmaahee bifa qonna ta'een sun deemamee jechuu barbaada rabbi isaa eegu waldumaa fi soomsuu akkana jechuudha. kana deebiitti kennameetu marsaa lammaffaa dhimma hawaasaatiin asii obboleessi kee kaase akkuma lamaa kudha torba san yaadadhu sanii as waa hedduu keessa turre yoo wannummaan jabduu dhufte malee hafuu hin danda'u waanuma midhaan guyyaa takka yoo na yaada jirte qubatti yoo na yaada jirte waliin haasa'uu dandeenya maaliif akkana dagammaa yaada gaafa duraa namoota biraa erge rakkoo hawaasa gidduutti asitti uumame fayyadamu wanti tokko beekuu hogganmaa seeta wanti hawaasaa hoggamuun biyya hoggamuurra ulfaata beekta akkamitti yaa gaafa biyya hoggantu waa lama harkaa qabda ulee sarkaa qabda shankoora sarkaa qabda garii shankooraan sossobda kan irraa gadi bahe uleen deemu ulee jechuun tokko osoo hin ta'in seera qabdaa jechuun hidhuu dandeessa maal gochuu dandeessa hiriira waa hedduu namni hawaasaa hoggamu keessattuu biyya kana keessatti mindaan qabu
waan isinii kennu qabu gibira isin irraa kaa'u qabu buusillee isinumaa fedhii keessaniin godhaa waan amma isin keessa hortan kana hawaasni asii kun haaraya hawaasni isin dura duratti Yurooppii ka duraa Berliin ijaaramee fakkaata Ameerikaatti immoo Piroobii DC dhaqqabee dhugaa rakkoolee amma isin jettan kana hawaasni hundi keessuma danda'u haga wal siileessee akka gaarii wal seenutti wan qabxiin takka keessattuu isin dargaggoonni hawaasni waliigalaa warra filattanii dura keessan kana to'achuun jala deemtanii gargaaruun barbaachisaadha. Garuu immoo isaan akkuma keessatti dalagaa qaban mindaan qabatanii dalagaa qaban ijoollee qaban kun nama lamatti ilaalamu qaba. Walitti gaafatamummaa hawaasaa qabdan yoo yeroo ummata tajaajiluudhaaf yeroo isin bakka kaa'uu dandeessan hin jiraanne fakkeenya yoo ijoollee xiqqoo qabaatan bakka yoo dalagaa haaraa ta'e nyaatan dirqama bahuu barba hin dandeenye fudhatila. Yoo fudhattanis yoo isin ulfaate ofirraa kaaya. Tokko kan lammaffaa miseensonni hawaasaa immoo walii beekaa hogganoota keessanii beekaa yeroo gannaa gorsaa kumsa gargaara yeroo itti wanni argu maaliifin biyyaalaa kana yeroo dheeraa ture namni hedduun xiqqaadha jedha practically wallaa kan hojii dalagamu godhu fakkeenya galma argatanii sagantaa tokko qopheessanii eeguun waan mashaqqaa guddaa mataa nama hojjetu kanaaf gargaara kanan goone jechuudha mee akkamiin si gargaara yoo kana godhe hoo fakkeenya waan galmaan bara majettee kana kumaa qaba waan gaarii goote amma ijoollee sana maaliifi galma turaa san hin jaalanne jedhanii boorura hin jaalanne jedhanii nama ergan gadduun xiqqaadhaa maal jedhan haya jarri waan arge qabate isin tokko sanni wayyaa bitaan jedhu ni bitan kunoo galma kana argannee jechuudha wal-dorgommiin akkanaa bareedaa laala abal wata kan goone abal sirrii goone jechuudha abal sirrii goone karaan sirrii kana jedhanii koo qabatamaa dalaganii guddisuun gaariidha. Akan waktu telepon to hawaasa marasaa keessa jiru hawaasa nama hedduu sirrii danda'u. Namni hedduun waggaa bishaan biraanii gara adda addaatiin meeshaaleen maal seenee gara Ingilizee gara adda addaa deemu waan akka ta'u namni hedduun jiru. Kunis waan kun qaba. Kan hogganoota keessa wajjin wal agarra ni mari'anna. Kun nama laayee maaltu deemu jira jiru. Ijaara hawaasa ijaara. Garuu immoo hamilee isin bu'in rakkoon keessa qofaan hawaasni amma jajjabaa jabeedha. Kanada jiru, Amerika jiru, bakka adda addaa jiru. Jarma kana gaafa dura dhufu akkoo reega dura jiru keessaa ibidda roobaa turan. Obsumaan maali amma reega taphaa jaallata kan jedhu jarma sun. Yeroo duraa Viktooriyaa mootii ofiitti gaafa dhaqee rashaa ture. Bakka ol deemu san ture. Wal siileessan wal nyaatan wakti gaarii wal seenan ijarraa walii beekan amma. Maaliifii dhumatanii jira. Kanaafuu इसलिए सेतु लोग मिक्स करें करागुम मार्केट में गुजरात की jadi apa timur Orangnya juga apa jadi itu berasal dari kita hati अब सब की तरफ सर्वास करती पकेंगे आपका साउंड नहीं का सोचा करता लोग देखिए सोची बात बोला Kalau semuanya di mana kalau yang minum dan ada dia merubah kan, dia apa, jalan apa, proses surah apa, acik kami juga boleh, kami boleh mal. Maka topeng itu dosa curi ni mo, maka orang yang dosa curi dia tu. Sama kalau mau, aku awal bersumpah ni kawan obat ni, kami kawan ni rakyat tu. Terus sama tu tu maka orang mau sujud, maka orang sujud dalam pola apa? Maka orang mau sujud apa? Biar orang nanti pola ada, jadi ada dua kamu. Jika dia Indonesia macam itu, boleh, maka orang mau sujud dalam pola boleh. Boleh maka sopian sujud dalam pola boleh, maka sopian itu masuk pola ada. Sebab sampai sudah dia itu. Kalau bukan tu ada kisah berapa? Kalau tu fikir dia usah, baru usaha berarti. Bagi kita rakyat
Oga akhirnya ketemu satu itu karena bagaimana kita tidak tadi gadi kira bukan na sal करने की वजह बड़ी सुखली है वो लोग मैं जो का हुआ है तो बताऊं अम्मा बकम्मा जरूरत से ना दवाई दे दे देखो दे बकम्मा जरूर रामाल बुगाई आवाज dan kita dapat yang dari itu waktu kita dia menju kali dia dia wan dan dia siapa buang bot semua makanya apa karena kasih lah tahu ini dah karena kasih lah tahu komputer nak mana disangkar ganda kan jangan sekarang apa orangnya ada masuk ganda Sampo de ni bayi dam na mo ni mi dam na. Kumat ko. Nubar. Alaba sata tu, maka sata tu. Aka asta tu dam na malis. There are objectives akarre ni quality of life. Namni ke ni yuma barabara ke sakabo. Hajucha barabara ke sakabo. Lola barabara ke sakabo. Nubar itu per ti chille ko per haram wan date takwa. Wan nawaji bizu makai siti wan dura ko dam. Dinnet amma dabaun oromo mpayyan yek nan mpayya duje kan mali bi mana gara me digun kaisa tu zamana kaisa te tu fata hanga kete tikan jira hanga kete rakon jira wal dandani wal sosobani wal shukumani Sirre sudah tu duri legari. Gamati nangge jenis intiade dilenga. Ilma jalala ilma dandau di. Ilman kiyak ilman kaisari. Jangan kenyan. Amat didam sojo amutan shanta amat dibbar ka. Orang office. Umat Allah wajib office. Kam tu gari jenno kanan. Kam tu iragari. Mita mootummaa Itoophiyaa sabaaf sablammoota miidhoo ta'in sabaaf sablammoota tajaajilu. Mootummaan Itoophiyaa kan saba tokko fi qabdee kaan achi qabdu osoo ta'in kan saboota hunda haqa eegeetii walqixxummaaf wal kabajadhaan jiraachisu. Mootummaan Itoophiyaa kan nama saamtu osoo hin taane ha gibiraas sirnaan guutee uummata tajaajila uummataa irra oolchitu. Sirna federaalaa hayin saboota ummatoota itti kabajame jaaruutu materiaalii nu fayyada ni dandeenya immoo amma faarakoodha magaalin amma faarakoodha kanaaf waliin wayyu sirna bulchiinsaa jijjiiraa adeemsa jijjiiraa haqa keenyaas eeggachaa haqa ormaatiis irraa eegaa deemutu irra gaariidha. Waa'ee uummata baalee kakaafte xiqqoo gurraachi qabaa guutuutti odeeffannoo qabu. Akkana fakkaatutti paartii eeguudhaaf wanni akkasii godhama. Guyyaa dhibba fuuldura waa barreessee ture akkaataa seeraan kan dhaggeeffadhaa kan sirriitti maaliif jarri ammaa kun bilchinnaan ture abbiyyuu godhu jirti. Mootummaan tokko nama dhuunfaas haa ta'u uummata tokko lafarraa karaa ittiin kaasuu danda'u jira. Seeraa jira. Eminent domain jedhama. Iddoon takka lafti sun tajaajila misooma walooti. Misooma bu'uuraati yoo ka barbaadan taate. Fakkeenyaaf mana barnootaati. Hospitaala. Daandiidhaaf yoo ka barbaadan taate nama dhuunfaas haa ta'u garee safara tokko kaasuu danda'a. Kun garuu adeemsa qaba. Fakkeenyaaf ka paartii uummataa waan taateef bineeyyiin biqiltuu achi keessa jiru yoo balaa akkanaa dalaman taate kaasuudhaaf seerri ni ayyama. Seerri garuu adeemsa qaba beektan. Tokko uummata wajjin mari'atanii amansiisuu barbaachisa. Tokko. Lammaffaa beenyaa hoggaa jennu hilimii sumrii nama kan kanaa miti.
qabeenyi, muyni, midhaan wanti achirra jiru hundi lakkaa'amee gabaa ammaatiin shallagamee boroo maal bu'aa buusuu danda'a jedhamus tilmaamamee beenyaan kennama. Lammaffaa jarjarsa osoo hin taane yeroo kannanii fi uummanni sun tafacaafate akka irraa hammatu gochuu barbaade. Sadaffaa lafaa fi tajaajila sanii madaalawaa haala qilleensaatii fi haala qilleensaa uummata sanii wal fakkaatu bakka buusuu fi barbaachisaa jechuudha. Duuchaalumatti waa mormuun isin ta'u. Paartiin sun keenya. Paartiin sun duruun Baaleef gaarii, Oromiyaaf gaarii, Itoophiyaan gaarii. Bineensa keessa jiru sun tiifamuun gaarii. Ammoo uummanni achi jiru sunis jireenyi isaa naannoo sanarra ayyoo baaburraa abaaboo isaatirraa kaasee xaxaboo fi abaaboo irraa kaasee achi ture. Mariifamuu, amansiifamuu, beenyaan madaalawaan kennamuu fi sanboota immoo lafti wal gitu. Fakkeenyaaf naannoo riiraa jettee fakkaata. Naannoo riiraa fuutee madda olaa buloo kontiraanis jiraachuu hin dandeenye. Kun rooba keessaa lafa baddaati. Maddi olaa buloo lafa gammoojjiiti. Uummanni kun madaquu irratti sarara. So lafa madaalawaa kennuu fi kan ammoo uummata qajeelfamaa gubbaa dhufe jedhanii qajeelfamni rabbi irraa bu'e mangistii irraa bu'e mangistii rabbii miti. Mangistiin mootummaa maal goote yookaan waan tokko yaadde uummata gabbuuti akkasuma baasu waan dura teenye ati na kobatta ati deebiisii kenna uummanni kun dhaggeeffatu takkaalee jira wal amansiisuu danda'u dha. Erga wal amansiifne booda haya beenyaa hoo akka hoogganaa biyyaatti anaan kan si murteessu qabu tokko seerii jiraachuu qabu. Lammaffaa manguddoo biyyaa ogeeyyota diinagdeedhaa waliin fidanii waliin mari'atanii wal amansiisanii bifa saniin deemamuu qaba. So odeeffannoo gahaa waan hin qabne bachuu bulee bakka dhaqee hiriira keessa bulee raafuu sanii nyaadde haala sanii dhuge is amazingly beautiful. Naannoon sun laal an akka kiyyatti amma osoo mootummaa ta'ee baddaa baala irratti qonnaa'uu isaa deemuu qaba. Nama ogeessa bishaanii teknoolojii tokkoon dubbisaa ture yoo ta'u waan ajaa'ibaa ta'e gara dalloo kanarraa kaasi Harargee bahaa gama tokko kaasi naannoo Somaalee kaasi Somaaliyaa guututti bishaan lafa jalaa fi lafa gubbaa yaa'u ka gaalaa fi namni dhugu ka biqiltuu ittiin biqiltu hundi gaara baalee keessaa bahe sadin beeku ture. Adatuma qonnaa fi dheedii gaara baalee irratti hammaataa deemu bishaan gara nama miliyoonni dhibba lama dhiyaatu si agarsiisu yookiin jiru gara miliyoonni 80 eenyuuleen dhaan jala fakkaatan biyya gadi. Bishaan gaara isin keessaa dhufta kanarratti hirkataan jechuudha. Baala gaara baalee kunuunsuun abbaa fedhaa kunuunsu. Baala gaara baalee kunuunsuun uummata riiraa qofa osoo ta'e achi hanga Somaaleetti nu gargaara uummata keenya jechuudha. Kana godhuudhaaf garuu ummata riiraa dhabamsiisanii miti ummata riiraatiis ummata sanii gadi jirus bineensa achi keessa jirus kunuunsuudha barbaachisaa. Kaamni haamne babbila absoo fuutanii gara kennitan heedi kennine du'aa kaayee isin fuune du'aa kaayee isin bunne teenyeetuma itti yaanneetuma obbidoo kennine qabsoo maaliif beeku karoyya maaliif beeku akkataa yoo dhaban akkuma taane san akkataatu godhan gaafa jetti tokkoffaa haalli jijjiiramaa saffisaan dhufu nuti bisin qeerroon jarra siyaasaa ture hiriyaa koo wakati nuti qabu daannoonni siyaasaa bakkeetti uffata wayyaani akka hojjetee akka fuunu mana deemee ture garuu akka fuudhee jaarraa pesani qootanii ture wajjine ummata keenya kana garaa qootanii walitti dandeenye sodaanee oo jallatus ati akka waa keessa jiru yeroo mana yeroo raabsaa dhuunfaa fayyada garuu waan nuti gaafatee turane lammaa jalaate kana kan bira jira raawwatee na gartee
Opinion galu mukiti. Opinion galu mukiti. Try galu mukiti. Ibat tu nak ibat tu, orang sana. Ibat tu orang ada tu. Kalau ada tu kita tak jawab video halal tu kalau dia tak nanti. Halal tu saya tidak aman tu. Garu warna ni kita jaga ini ijarah aja tu. Orang kau ada orang. Ganang makade kadang kadang itu dia kadang ko kita ni wajib kembali. Ada satu deh. Bati kalesa करते भी नहीं अपना बती kalesa तो नहीं बढ़ता लंबा पा कले अरे kalesa नहीं अरे kalesa अमर जहाँ मरते अंकल जब कमरे में अंकल इस समय मुझे जोर पर अपन आवाज देवा तो रहेगा अंकल सब होता कौन लगा तू रे वाद दलेंगे वन्नी बर्बाद ने मुझे दिखने दे वो बात terkaki dalam dua derne, terkaki dan dua derne dalam dua derne, terkaki dan dua orang macam rambas. So, wanton ni orang cakap mana tu? Wanton ada yang sahut ada kanan jari yang ragai sakti. Dua derne ala lawan asal tu 2018, 2019. Tiba-tiba, raja awal isu malle kerana lagi. Abo kandi cinta orang abo us nanya tadi tu sekarang mana? आप मम्मा बाबा नहीं तो होगा जो उस राजा को नंबर बाबू चला रहा so sudah kasih tak amma bawa semua hari ini sultan इसलिए sama kita nyata gabi itu fakta ada rawling beranak karol kam naik kam karol akan situ buffet tadi ini bukan karol wani barang nak kaisa tak kamal kaisa wah mau kalau dia barang ini badan ni apa ini? Kakak ni kemana? Garu karo ni kamu. Kumala maku rasa, kumala maku baru. Dua dia ni, kumala mati sagal, bulan. Bapa nak kita berjihad, bapa romo tiga kentar dan dene bo. Jarang anak kuat. Awal nomor baju tu, kita kisah ni, nomor tadi. Gara-gara jaga aja, oh bayar kau, oh kesi nanti. Nanti tu berada. We study, we plan. Berarti our gamas theory mau be. Ale jadi kurang mah. Gamas jawabnya apa boleh dia di plan di bawah. Arra dia gale berat kaine akawanne lalle. Kaisa kaine macaro si kaisa. Wah kaisi si juga ini. Arra planning ila और बात बात वो ये तो मुझे ऐसा मालूम है क्या वो देखो लो information खाता चासा मोटू मान को लगा बच्चन वो निकल तक के चासा यार इधर उन्हीं बेकार ये इंसान होनी लगे तो वो अंदर वाले तुम बरके करो या मैं बाबू को करो एक तो kan जो मोटू मान को सुना पर था बजोल ले दलाइने अगर नहीं चल रहा गावा जोड़ने बारी और करते हो जाते खराब तो कोई जरा कुछ गावी दरबार जी को किताब कैसा तो लगता है किताब नहीं है और मगाला कैसा पर तो भी बिका खाओ ये जो इन्ना वो इधर दे मोदी तू करना कहीं तो कर दे बिका लगान जो पक्का बुकुन ना दो तू करना कहीं तो तो बाली का बाली नहीं बेकार तो इन्ना कैसे के सीरीज भी नहीं जाने के तो क्या देंगे siapa tu pun ina कैसे नहीं मोदी अम्मा इधर दूर ने वन अब उभी करे कोई याद नहीं ना इधर है तू मुझे लोग अपने experience very very important मुझे लोग है तू तो इन्हें करो ऐसी बात तुमको करो ये बात तू कर तू बता मुझे अम्मा गरीब नवा मार गया जल्द तू बहुत बात करो तो जी तनमारी बरानी गाँव में अक्सर जरूरत है बार अम्मा गाँव मस्तू असर कोई अम्मा गाँव sadarkaan institutionalization di deemame sadarkaa hojiin hangamaa itti deemame sadarkaa bilchinni nama keenyaa guddaadha amma dhuguma yoo yaadadha akkuma akkasatti waggaa biyya gale miiliyoonatti maaliin jiru absoon keenya boqonnaa guddaa
kutaa tokko fiddee jirti. Resistance politics fiddee jirti. Governance politics siyaasaa mootummaa alagaa diiguu fiddee jirti. Sadarkaa mootummaa uummataaf taatu ijaaruu governance politics seenuu qabdi. Hojii nama hojjechaa jiru san irratti foolii godhanii waggoota lamaan dabree kan hin dubbadhu jenne isinitti dubbadhu jee malee nus dhibee usuun barbaayatu nama fayyada usuun ni nuse malee gaaf tokko isin beekne gaaf tokko qorachaatiin ture dalagaatiin ture neetwoorkii ijaaraatiin ture keessattuu hojii gama dippiloomaasii maaliif namni keenya kan baratee biyya alaa jiru kan qabeenya qabu xiqqaa ta'uu kan ka'e keessattuu gama dippiloomaasii xiqqaa ture baay'ee laafa ture gaafa lolatti irraa yaadatanii jirta waan ta'aa ture kanarraa ka'uun hojii san duraan takkaa dalagee hin beekne hojii dippiloomaasii dalagee beeku san dura kanaafuu dippiloomaasii barsiiseetii mana barnootaa mareedhaa keessatti Kopiya diplomasi nak ada, wah itu tu. Wah sih mau orang tu lagi sih. Aku kayak gini. Ayo tu jika ya biaron. Kalau dia tu kira kobantu. Tapi dalam dia ada orang boleh tu apa? Orang tu aku sih boleh dari gamai lagi dah. Jadi orang mau buat dia tu kobaro fauju. Nama orang yang kabar dengan Allah Taala, nama diploma di sekolah kamu, sekolah ini. Nam toko, nam kuk toko di kalau kamu ada dan biayu, torbatan ni siapa? Apa dia di mana ni? Apa siapa pun tidak tahu. Arab mana harga sama nanti kayaknya kabar ada yang jadi tahu. Ibu anak macam mana harga itu? Adam Jacob Ayumma Abachun Nami Kenya human resource Kenya Balaka Demu human resource Balaka Demu when you have Somali quality of that human resource when me the one must buy Toko Mali money or when you buy Mali quality is a new the one Harapo new quality but not a match scholarship knowledge production हो कोई प्रॉब्लम से दो प्लस कोई दे बोला इधर चले गए भाई आप कुमार मिश्र का वो माल से माल की देते हैं उनको किताब आकर बच्चे नहीं थी आकर बड़े सही बर्बाद रहा वो नहीं किताब कुर्बान ने वो रोज़ों बच्चे कर रहे थे किताब कम था Jangan solid uang kayak sedang Oso tani berre sini kita betul. We are oral society umat agolat umat daneda umat ipi umat asalat. Mali ini zaman tu. Wanti kali ni nama rasul itu itu mali itu namanya kayak tayar di. Ini cara tayar kalau maka ada game atau tu punya game. Apa itu kira dah. Nero membaca kayak gitu. So, why orang why sila Kenya, why dia Kenya, why umat Kenya, why ni dulu berawal tu. Beresa, walau kita dah tahu beresa. Sudah kali saya tahu beresa lepas. Abodi Kenya ini oso beresa. Nanti dapat itu. Isi tu adalah. Bapi le rहा है कोप्या करता मुझे सुदान सेंटे सुदान इन लीबिया की जरारा लेना करते बिहार नंदी से नेक्स्ट पर आरूपे ऐसी बीएमएन की फूल लेना करते पर किताब में कब आया हुआ वो दिखा नंदी करते कहीं सही में आओ वो दिखा बड़ा रखवा देता कैसा आखिर रहा करो वो सी रोए जाके सब कोई ने बोला है बरेसा कौन नहीं Beresa, beresa pun kau boleh beresa. Beresa kan? Habis orang pakai tu kita ni na.
akka duritti bildaabira. Arra jallaa akkas ta'u taatu biinitti maqaa Oromootiin jiru. Maqaa Oromootiin jiru. Waggaa maqaa Oromootiin jiru itti gaafatamummaa jiru. Wanni jaraan maqaa jirtu wal lolchiisu maqaa keenya qabatanii maqaa nu nyaattanii nu salphiftanii waan Ormi nuun jawwu nu geessitanii Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu fayyaasaa. Kun hogganoota qofa irratti gaafa jala jirtuu fi gaafa gubbaa jirtu kaataan addiitti nama wajjin intarnaat gootu jijjiiramuu qaba. Amna dheeraa booda arra ormi akkan godhe eechaa deemuu dandeenyu jallaa keenyaatu nuus ormaas cabsu jiru. Kana maal godhuu qabda tokko jallaa diriirsuu takka diriira bakka lammaffaa saboota wajjin akka kaleessa addaasuu hin ta'u. Itti gaafatamummaadhaan akka abbummaatti akka abbaan akka hangafaatti hin raawwatu danda'u qabda jechuudha. Maaliif gosa guddaa qabda lafa bal'aarra jirta dinagdee guddaa qabda argammoo ormis bitaan jiru. Kanaaf atakaaroo warra ollaa wajjin godhamu waa'ee fakkeenya caccabsee hin jiru. Nuti qamaarri sababa mootonni isaan keessaa bayan miidhaan rageessaa turanii murna siyaasaa amaaraatiin murna siyaasaa Oromoo mooraa siyaasaa Oromootiin mooraa siyaasaa amaaraa jechuun garaagarummaa ilaalchaa bal'aa jiru. Irrattis wal lollee jiru. Kaleessa jiru. Arrallee gara fuuldurallee wal dorgomuun wal falmuun ilaalchi garaagarummaan nuufisan jidduu gantaarra wal dhabuu waanuma jiruuf ta'u. Kijiba lama kan biyya keessatti tokko namni biyya kanaa hundi tokko warra siyaasaan hundi kan jedhamuunis kijiba. Seenaa jira, madaa jira. Madaa sana tajaajila barbaachisa. Kalammataa immoo nuufi abaluu abadan waliin jiraachuu hin dandeenyu. Si murteessa rabbis walirra si uume. Oromoo Amaara rabbi wal bira uume malee Miniliki miti mallasii miti gaarii wal bira jira. Garuu wal geessuu hin dandeenyu. Yoo gamnoomne nuti isaan yoo gamnoomne kadabarte waliin himne kaduufte maqaa walii jaaluu dandeenya jechuudha. Wanni hoggansa Oromoo irraa, hayyuu Oromoo irraa, dargaggeessa Oromoo irraa eegamu irraa fafakkeessuu fi kijibaan wal jaluu osoo hin taane guddatanii biyya nama hundaa taatu jaarraa ta'u irra jetanii haa ta'uu barbaada. Wanni ani jedhu maali? Sooshaal miidiyaa irratti illee haa taatu. Bakkoota adda addaa irratti atakaaroon amala siyaasaa maal wajjin godhamu laaffachuu qaba. Laaffachuu qaba. Gara fuuldura deemuu danda'uu qaba. Eegi warri ammoo atakaaroon akka warreen beeka warri Oromoo kakaasuu barbaadu. Warra kaleessa abbaaf kunjee hintaaleeyyaa irra jaran hintaaleeyyaa ni bara faannoo fi maaliif hintaaleeyyaa amma na fuuldura ana bara hintaaleessu miidiyaan Itoophiyaadha miidiyaan Abii waggaa fuuldura anaan hintaaleeyyaa jetteeti jara buusa baafattee kan jeesanii saddeetanii qayyanii sidanii kaanii caakar galcha. Arrabmoo Oromoo cima sabboonaa ta'anitti isin keessa ta'anii Bombi jalan darbu berbaadan. Waggaa achi andar bakka isin keessa dhokatan. Dhiira tokko qofaa dhaqee haa ba'uu fi isaa hidhachiise. Humna faannoo warra jaaniin kana hunda caala mataas qaamaas kan hidhachiise Abiy. Gaddaamaan isaa maaliif dhaabbata hidhaa bahe? Gala wanti faannoo jedhamu waraana taatee bahe. Gaafas waliin guutamanii Tigraay shaqalanii ganaas deemu ture. Achi ilaalee kan argatu waan deemu waan ta'u deemu. Faannoo hiisinaa jedhanii girgir jedhani. Facaasanii lama ammaa maali abarsiin kana? Lakki dura mataa namaa hiikkachiisuu barbaachisa. Wal amansiisuu barbaachisa. Dubbiin Amaaraa ture, Oromoo ture. Tapha akkasii keessan taatu laal
Gaafa qabsoodha. Tumsa tolfannee Oromaadhaa waan jedhu fudhatanii xiiqii gala. Haalli nuti yaadee fi haalli isaan xiiqii kan gabiraa. Booda immoo uumaa olii garagala. Gaafa sana jaarsalee cofaa, uleen cofaa, waraqaa wajjin taanee aboo dubbiin Oromoo Amaaraa ture. Dubbiin sii gaffa godha. Gamaa gamana walitti iyyuu barbaachisu. Inni wanti 2019 akka biyya galle. Amaara keessatti nama ni jira jiru. Oromoo keessatti nama ni jira jiru. Finnee waliin mariisaa ture. Jidduu seenee dhaabsisee argina. Amaara buusee dura baafachuudha. Egaa ilaawee hoo ministeera nageenyaa jalatti bakka qondaalonni ofiidootiis warri baadiyyaa jiranitti hayyoota gamaa gamanaa finnee marii eegalle. Barumsa biree isinitti baabala. Dubbiin faalloo hin doon. Calqoo hin dhaaban. Dubbiin harkaa baatee akka naannoo Amaaraa mootummaa federaalaa harkaa qabu jechuun dhugaa miti. Kanaaf bisa wajjabina lolli godhamu Amaaraa si fayyadu Oromoon biyya san ka fayyadu maali? Wal kijibuunis hin ta'u garaa wal gubuunis hin ta'u suuta amalaan wal sossobachaa waliin mari'achaa waliin falmaa haala tasgabbeessanii rakkoolee yoo fakkuuran taate malee haalli amma jarri ittiin deemu beekaan ta'ina. Kana marii kanatti uumu. Awurooppaa hoggaan biyya booda Ameerikaan beeku. Marii waa hedduu baaftu beeku. Kijiba ghost. Ijoolleen ammaa turi waan hamaa orma irraa bara. Maal jaabeeta siyaasaan shira. Dhugaan siyaasaa keessa hin jirtu. Osoo akkana jedhanii amantiyaatti biyya dhidhimsanii lafa jala dabarsa. No, nuti ummata dhugaa jiru dhugaa qabna. Sharri jireenya. Garuu sharri nama hin dalagu. Sharri namni nuna dalagu hin dhugaa hojjenna malee. Kanaaf marii kanatti humna gara fuulduraa ni deebi'a. Hawaasa waan danda'e hundaan hin gargaara. Muuxannoo hawaasa biraatis akka barattan waliin hin barsiisa. Wanni guddaan maali? Wanni ammaree hunda nama geessa sai. Itu rumah tangga ni, bukan apa tehnya orang. Aduh tehnya apa kena zuri ni? Amma ujung. Garib berwarna sini berada berada. Jadi ujung. Sehingga yang malu, wasi berapa age? Amma sodo melote. Balu tu sentuh aja. Balu ni sentuh aja tu. Ada senayo berada. Namun so kapan? Yo kabajjan. Yo adab ye kayak ni tadi kabajjan. Yo le. Awak TV barang ni, itu kayak terlalu. Siapa yang nanti sebi awak panas madala. Barang ni tulang marak kau kabur. Maksudnya orang yang marak kau kabur. Barang ni malah nanti kau betul waktu cara ni. Tapi yang ini kisah kita ciznya mana sih kita utus balas sih kita paspor sih kita. Yang ini kita sekali kita bodoh. Yang itu biar apa tu? Ummata keessa tuttakanas waan siyaasaa takka takka hedduu kana inni deemee jiru kana isin tuttuqee biyya itti jirtan dhaabatu jarmaa hin tuqinaa hedduu jala ta'uu qalbiidha biitii teessee arii jedhu biitii sun qaba so biyya tana keessatti seera biyya kanaa eega ana maliif kana Awurooppaa keessa ummata tokko hoggantu bakka famuraa hoggaa seenufa kilinii qabaluu guddaa irraa muffaadha. Osoo bittatan harkuun isaa keessa galan bittana jiru kana argamu. Nama gurraacha argan isaa yookaan fuudhee Itoophiyaa fakkaatu nama Itoophiyaa argan. Isin hedduu dambaataa ta'u our society ya. Kanaaf wanni amma jiru ta'u wanni nama abdachiisu. Wanni siyaasaa hedduu haa ta'u isa kana haasa'uu barbaadeef gaafa nama beekaa isin danda'e har'a immoo halfway wanni amma hojjetan waan nama boonsu. Kanaan bu'uuranii garuu mana deemanii jettanii ciisina. Dalagaddaa. Yoo fuutanis lolee keessa barsiifadhaa. Saatii keessa kabajaa. Waliin guddadhaa. Amma taagataa hogganuu fi heddummaatanii
Pulli keessa nama pulli bara gaafuma suuraa damree jira. Amma oo iyyoo ta'e pulli keessa pulli. Bara immoo kana gara isin arguu fedha. Hedduu isin jaalladha nagaa qabula. Hindi,